namni yeroo sodaa barbaadeetti dhufan. Sodaa waan hawwuutti dhufan, sodaa waan kadhateetti dhufan. Garuu jireenya namaa keessatti sodaan ituma hin beekinis namatti dhufa. Karaa yaannes karaa yaannus sodaan jireenya namaatti in ergama jechuudha. Kanaaf iyyuu waa'ee sodaa keessaa ba'uudhaaf namni hundumtuu immoo biyya lafaarra amma jiraatutti hafuurri kun jireenya tokkoon tokkoon keenya bira ga'uu hin danda'a. Jaallannees dhiisneerra kara tokkos kara malaan sodaan inni jedhamu kun jireenya koof jireenya keessatti in darbatama jechuudha. Kanaaf macaafa qulqulluu keessaatii kan ilaalle nama Waaqayyoo nama macaafa seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 20 nama Yooshaafet jedhamu mootii biyya Yihuudaa tokko seenaa isaa ilaalaa jirra jechuudha. Namni kun nama Waaqayyooti. Nama Waaqayyooti, nama kakuun irra jiruudha, nama yaadi Waaqayyoo irra jiruudha, namni Waaqayyoo waameedha, mootiidha, saba Waaqayyoo geggeessa, Yihuudoota geggeessaa jira. Garuu ituma inni hin yaadini lolli cimaan jireenya isaa irratti ka'e. Karanni hin yaadneeni biyya fagoorraati mootonni sadii jedha sagalee Waaqayyoo. Mootonni sadii isa loluudhaaf in dhufanii jedhee dubbata jechuudha. Isa kan torban darbe sirriitti dubbadheera. Akkamitti sodaa keessaa ba'uu dandeenya? Jireenya keenyatti yommuu sodaa diinni darbatu, seexanni darbatu, anaaf isin immoo jireenya isaarraa inni wanta inni godhe nuun immoo maal gochuu qabna? Yommuu amma jiraannu biyya lafaarra yommuu jiraannu lola keessatti maal gochuu qabna kan jedhu torban darbee poointii tokko dubbadheen ture. Maal jenne yaada namti? Maal jenne? Sodaa keessaa ba'uudhaaf maal jenne? Kanaafin daftarii liixoo qabadhaa gochaa fi dargaggoonni keessumaa Waaqayyo ni fadha. Dargaggoonni akka qullaan bina waldaa keessa. Bina akka qullaan. Daftarii bitadhaa, liixoo qabadhaa, gochaa yeroo hundaa. Gaafatinaa. Maal jenne? Dubbisaa gaafa. Waaqayyo akka nuuf lolu maal ta'u beeku. Waaqayyo lola keenya keessa akka jiru beeku kan jedhu torban darbe dubbanne jechuudha. Waaqayyo lola keenya dhimma isaa akka godhatu. Waaqayyo lola jireenya keenya irratti darbatamu hundumaa ofii isaa godhatee akka nuuf lolu beekuu qabna. Kiristaanni tokko kana beekuu qaba jenneetti kan haasofne jechuudha. Kanaaf obboloota koo namni Waaqayyo kunis kana godhe saba Israa'eliidhaan saba Yihuudaadhaan kan inni godhe lolli kun kan keessan miti kan Waaqayyooti. Kanaaf in sodaatina Waaqayyo isiniif lola ittiin jedhe. Maqaan Waaqayyoo bara baraan eebbifamu. Lola jireenya keenya irratti yeroo hundumaa seexanni darbatu lola biyya lafaa irratti guyyaa hundumaa nutti ergamu sammuu keenyatti, hafuura keenyatti, foon keenyatti bifa adda addaan ergamu hundumaa keessatti kiristaanni tokko kan inni baruu qabu edda ijoollee Waaqayyoo ta'e booda Waaqayyo dhimma jireenya isaatii akka inni harkaa fuudhe dhimma jireenya isaatii fi Waaqayyo itti gaafatamaa akka ta'e beekuu qaba namni Waaqayyo tokko. Maaliif nu Waaqayyotti deddeebi'uuf laannee booda Waaqayyo kan isaa edda nu godhatee booda maal nu godheera? Dhimma jireenya keenyaa hundumaa Waaqayyo nu harkaa fuudheera jechuudha. Kanaaf iyyuu ilaalleera tiksiisan hundumaa in yaadannaa isa lammaffaa irratti hin dubbadha. Maal gochuu qaba kiristaanni tokko yeroo lolli jireenya isaa irratti baay'atu? Lammaffaa Waaqayyo akka nu gargaaru maal ta'u? Amanuu. Amanaan tokko kan inni gochuu qabu inni guddaansa jireenya isaa keessatti lolli yommuu dhufu, sodaan yommuu dhufu, rakkinni yommuu dhufu, gidiraan yommuu dhufu, Waaqayyo gooftaan machaa akka isa gargaaru. Rakkina keessatti, gidiraa keessatti, sodaa keessatti Waaqayyo akka inni isaa wajjin ta'u beekuu qaba, amanuu qaba. Ilaala, sodaan waan dhageenyu irraati dhufa. Amantiin eessaa dhufa? Wanta dhageenyu irraa dhufa. Lamaan saayyuu obboloota ko. Lamaan saayyuu kana sodaan waama dhaga'amu irraati. Qilleensa kanarraa, bilbilarraati, televezyiinirraa, namootarraa waan dhageenyuudhaan dhufa sodaan jireenya namaa keessatti. Amantiinis kan inni dhufu akka dubbii sagalee Waaqayyootti maalirraa dhufedha? Dhaga'uu irraati dhufa. Ameen. Dhaga'uun sun immoo maal dhaga'u irraa? Sagalee Waaqayyoo dhaga'u irraa. Yommuu sagalee Waaqayyoo wajjin jireenya keenya rileeshnshiippii guyyaa guyyaan uuman sanbata duwwaa miti. Sanbata guddaa duwwaa dhumnee Waaqayyoon amanuutti nan guddadha yoo jennate guddachuu hin dandeenyu.
waldaa dhufutti guddachuu dandeenya malee waaqayyoon amanachuutti guddachuu hin dandeenya. Maaliif waaqayyoon amanachuu guddachuu jechuun jireenya guyyaa guyyaadhaan nun waaqayyo wajjiniin mana keenyatti rileeshnshiippii nun qabnuudhaan dhufa obboloota. Jireenya nun guyyaa guyyaadhaan waaqayyo wajjiniin haasofnu dubbii sagalee waaqayyoof jireenya keenya keessatti iddoo qabnuudhaan dhufa. Innis dubbii sagalee waaqayyoo dubbisuudhaan dhufa. Kanaaf gaadi Yooshaafeet wanta inni saba Israa'elitti dubbatee maal jedhee seenaa baraa lammaffaa boqonnaa 20 lakkoofsa 20 akkanatti hin jedhe. Akkanatti hin jedhe. Kana booda ganama obboroo gara Xooqis iddoo lafa onaa dhaquudhaaf yemmuu isaan kaani ilaala. Ganama baroo yemmuu isaan kaani Yooshaafeet ka'ee dhaabbatee isin warri Yihuudaadhaaf warri Yerusaalem keessa jiraattan mee dhaggeeffadhaa. Waaqayyo gooftaa keessan amanuudhaan maal ta'a? Hin jabaattu. Dhagaartu. Maalitti hin jechaadha? Na dhagaa. Sagaleen siniif qaba. Sagalee gabraan dhagayina. Sagalee sin kaleessa dhageessan mootonni sadi sin loluudhaaf dhufaa jiru. Lolli sinitti dhufu arra garuu jedhe. Namni waaqayyoo ka'e. Eenyuudhaan saba waaqayyoon arra kan sinitti dubbachaa jiru. Dhaabbatee jedhan mootiin Israa'el. Maal jedhe? Na dhagaa. Isin ituu lafa onaatti hin bahin dura. Lolaaf ituu hin bahin dura. Lafni onaani. Lafni onaani obboloota ko. Lafa gaarii miti. Lafa waa biqilchu miti. Lafa waan gaariin keessa jiru miti. Namni lafa owaatee rakkisaa ta'e onaa ta'e hin barbaadu. Namni waaqayyoo kun maalitti hin jechaadha? Ituu achi naqin dura na dhaggeeffadhaa ergaan sinii qabaatti hin jechaadha. Ergaan siniif qabu moo ittiin jedhe. Maal kan jedhudha? Waaqayyoo maal godhaa? Amanadhaa. Onaatti deemaa jirtu waan isinitti ba'uuf jirtan jira. Lolli fuuldura keessan jira. Wanti guddaa isin gochuu qabdanii wanta dhageessanii sodaatanitu hin ta'in waaqayyoo wanta inni isiniin jedhe. Laasumarraa akka jedhe. Amanadhaa jedheetu maal ittiin jedhe? Maal ittiin jedhaa? Ila amanadhaa jedhee Yerusaalem keessa amanadhaa. Waaqayyo gooftaa keessan amanadhaa hin jabaattu. Isineet raajoonni isaa dubbatanis maal ta'a? Amanuu yommus in mootu. Ilaala. Isa raajoonni dubbatan jechuun maal jechaa jiru? Raajoonni kan eenyu dubbatu? Kan waaqayyoo dubbatu. Namni waaqayyoo as dhaabbatee yeroon dubbatu kan eenyuun dubbachaa jiran? Kan waaqayyoon sinitti dubbachaa jira saba waaqayyoo. Kan komiti wangeelan sinitti dubbata. Maal jechaa jira Yooshaafeet? Isa raajoonni waaqayyoo keessa isinitti dubbate ergaa waaqayyoo dhagaa. Amanaa sagalee sana. Waan gabraa itti miti. Isuma kalee dhageessa maal ta'e? Amanaa. Saba waaqayyoo waan baay'ee nutti dubbateera nuti. Kakuu guddaa baannee jirra mana kana keessa kan jiru. Waaqayyoo waan nutti dubbate baay'ee jira. Waan waaqayyoo nutti dubbatetu dubbadhaa jedhamne carraan isaa nu kenname kaanee asii gadi dardaruu dandeenya. Jireenya sodaa keessaa ba'uudhaaf isa waaqayyo dubbate kana maal kan jiru reeru amanuu qaba. Dhaga'uu miti obboloota amanuudhaan dubbiin. Waaqayyoo dhaga'uu keenya duwwaa barbaada miti. Dhageenyee amannee akka jiran. Ilaamee waan tokko sinitti hima. Amantiin akshiniidha. Namni in amanaa waan amane sanarratti maal fudhata? Akshinii fudhata. Nuuni yeroo sagalee waaqayyoo amannu waaqayyo waan nuun jedheera jennee yemmuu amannu wanta amanne sanatti immoo waan hundumaa sana fudhannee akshinii gochuudha. Daani'eel faa yeroo abiddi dhaabbate wanta isaan godhan keessaati inni guddaan waaqayyo nu oolchuu baatus jedhaniitu in amanan. Amantiin sun maal isaan godhe beektu? Abidda jira, abidda keessa galan. Yeroo sodaattan, yeroo sodaan jireenya keessanitti dhukkubi rakkinni dhufu inni guddaa isin gochuu qabdan saba waaqayyoo waaqayyoon keessatti amanuu. Amantiin keessan eessatti immoo teestii ta'a beektu? Rakkina keessan. Amantiin namaa yeroo hundumaa kan inni teestii ta'u yeroo rakkinni jireenya namaa irratti yeroo jireenya namatti qajeelummaa akkamitti amantiin keessan teestii ta'uu hin danda'u. Kanaafiyyuu mootiin kun kanattiin jedhee
waaqayyo waan isinitti dubbate yaadadhaa amanaa ittiin jedhe jechuudha. Ameen. waaqayyo waan nutti dubbate amanuu. Macaafa faarfannaa 28 ni baafata. Waa'ee amantii irratti dubbate. 28 lakkoofsa 7 maal jedha? Fiigarii naa kennaa, maayikii naa kennaa eebboodha. Akkasuma naa eebbo. 28 ilaalaa. Waaqayyo aangoo kooti, gaachana kootis, garaan koo maal ta'a? Isa amanataa. Eenyuudhaan? Waaqayyo isa gaachana namaaf ta'u. Waaqayyo isa abdii jireenyaa namaaf. Ani isaan amanadhaa jedhe Daawit. Daawit yeroo kana dubbatu koo saba Waaqayyo akka Daawit nama amanatu hin qabne beekaa dubbata kana. Jireenya isaa keessatti yeroo inni lafa onaa keessatti oolota baasaattis yeroo bineensonni adda addaa rakkinni adda addaa jireenya isaatti darbatamaa ture. Daawit bira namni tokko hin turre. Abbaan hin turre, obboleessi hin turre. Daawit garuu waa amanata ture. Maal amanata? Waaqayyo gaachana jireenya isaatti akka ta'e amanata. Kanaaf asitti akka jedhe Waaqayyo aangoo kooti, gaachana kootis, garaan koo isa amanataa. Ani maal jedha? Gargaarsa maal ta'eera? Argadheera. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ilaalaa, namni Waaqayyoon amanatee maal argata jechuudha? Gargaarsa argata. Yeroo sodaattan Waaqayyoon amanadhaa, Waaqayyo gargaarsa jireenyaa isinii ta'a. Dhoqqii isin qabate keessa, rakkina keessa, gidiraa keessa butee isin baasa obboloota koo Waaqayyo. Warra maal isa ta'an? Warra isa amanatan. Kanaaf jireenya amantii qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 6 ni baafadhaame. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 6 akka jedha. Ameen. Amantii malee Waaqayyoon gammachiisuu maal hin ta'u? Hin danda'amu jedha. Ishii Ameen. Ilaalaa jedha. Amantii malee Waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu jedha. Ishii amantii yoo qabaanne malee yoo Waaqayyo akka inni seenaa geeddaru, Waaqayyo sodaa keessaa jireenya namaa akka inni baasu yoo amanne malee Waaqayyoon kanatti gammada. Waaqayyo maalitti gammada jechuudha? Amantiitti gammada Waaqayyo. Waaqayyo kan inni itti gammadu inni guddaan saba Waaqayyo amanuu keenya. Eenyullee Waaqayyoon dhiyaachuu yoo barbaade, Waaqayyootti dhiyaachuu yoo barbaade, inni akka jiru warra isa barbaadan gatii isaanii akka kennuuf amanuutu isarra jira. Yaala Waaqayyootti dhiyaattee deebii fudhachuu rakkina kee keetti, gidiraa kee keetti, wanta si sodaachisu keetti keessaa ba'uun barbaade taana jireenyi kee maal qabaachuu qaba? Amantii qabaachuu qaba. Amantiin eessaa dhufa? Sagalee Waaqayyoo irraa dhaga'u irraa dhufa. Dubbii sagalee Waaqayyoo amma dhageessan maal sinitti horaa jira jechuudha? Amantii sinitti horaa jira obboloota ko. Faarfannaa yeroo dhageessan amantii sinitti hora. Lallaba adda addaa yeroo dhageessan amantii horattu jechuudhaan. Amantiin kanarraa dhufa jechuudha. Amantii jechuun kana jechuudhaan. Faarsaa 27 immoo baafadhaan deebine. Faarsaa 27. Faarsaa 27. Waaqayyo ifa kooti. Maal jedhaa Daawit? Waaqayyo naaf ifa kooti. Fayyina kootis. Yommus eenyuun sodaadhare? Waaqayyo da'oo jireenya kootiiti. Galanni Waaqayyoof. Waaqayyo da'oo jireenya kootiiti. Da'oo jireenyaa. Waaqayyo ammas nan jedhaa da'oo jireenyaa siniif haa ta'u. Siniif haa ta'u saba. Salphaa mitiim da'oo jechuun. Saba Waaqayyo da'oo isaa ta'eef, maatii Waaqayyo da'oo isaa ta'eef kun eebba guddaa. Eenyu duratti maal taare? Pharphara maree. Warri hamaa hojjetan ana nyaachuuf yemmuu anatti dhiyaatan jedha. Daawit akkeedhaan
Warri hamaa hojjetan ammeenya isaanii yaadanii Waaqayyo boollatti ishee darbata malee ati nyaatamtu. Haleluuyaa. Ameen. Ameenyi hin jiruun jedhu wangeelli. Rakkinni hin jiruun jenne wangeelli. Jira. Bishaan kee dabartaa'edha. Faarsaa 46. Yerooti bishaan kee dabartu garuu bishaan maal sin godhu? Si fudhatee hin deemu. Abidda kee lixxaa'edha. Abiddi maal sin godhu? Sin gubu. Maaliif? Ani si wajjiniin jira. Anaaf ati hojiin koo maal? Amanuu. Isa Waaqayyo dubbate san amanuu. Amanee jiraachuu. Kanuma duwwaa nurraa barbaadan Waaqayyo saba Waaqayyo. Waama gabraa xaaxaanuun waan tokko yaadnu hin barbaadu Waaqayyo. Amantii keenya duwwaa Waaqayyo irra godhannee amannee akka jiraannu barbaada. Ameen. Warri na cunqursuudhaaf warri diinonni kootii anarratti yemmuu ka'an ofuma isaaniitii maal ta'u gufanii hin kufu. Duulli na marsee yemmuu buufatu iyyuu garaan koo maal hin ta'u hin sodaatu. Lolli yoo anatti ka'e iyyuu ani maal hin ta'u hin shakku. Nama akkamitti akka jechuu danda'a kana? Nama Waaqayyoon amana. Gooliyaad dura dhaabbattee akka jechuu dandeessuudha. Gooliyaad dura dhaabbattee kan jedhamu Daawit. Hin jiru miti Gooliyaad fuuldura isaa hin shakku sin jissaa ittiin jechaa jiraama. Gooliyaadiin. Maaliif? Waan amane beeku. Yeroo Waaqayyoon amantii irratti godhannu Gooliyaad dura dhaabbannee kana dubbachuu dandeenya. Garuu maalirraa dhufa kun? Amanuun immoo isaa dhufu. Sagalee Waaqayyoo dhaga'u, sagalee Waaqayyoo dubbisuu. Ameen. Isaayyaas raajii Isaayyaas dhiifama guddaa achirra hin jiru 37. Raajii Isaayyaas tokko amma shanitti dubbifadhaa. Macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa 7 dubbifadhaa. Macaafa moototaa Waaqayyoon amanuun jireenya namaa irratti Waaqayyoon amanuun dhiisuun immoo wanta inni nama godhu siifuu barbaada. Macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa 7. Ilaa seenaan kuni Waaqayyo ishee eebbisee boqonnaa dubbisa. Seenaan kuni macaafa moototaa boqonnaa 6. Boqonnaa 6 dhaqanii yoo lolaaltanii Samaariyaan lolaan marfamte. Yeroo isheen lolaan marfamteetti Samaariyaa keessatti beela guddaatte. Rakkina guddaatte. Sana keessa namni Waaqayyo rakkina jiru keessatti namni ija addaa qabu tokko immoo jira. Waaqayyo gooftaan ija fuuraa keenya nu qaban. Lamee saba Waaqayyo. Beelli jira. Namni waan nyaatu dhabeera. Wanta argamu namatti hin tolu. Hamma namni udaan hindaaqqoo wanta ulfina hin qabne dhalli namaa nyaachuu geedha. Amma isaan ijoollee ol hirkaa fudhanii nyaachuu ga'anitti wanti salphaate saba Waaqayyo Samaariyaarra dhufee saba Waaqayyo. Samaariyaan hin salphatte. Maalirraan kan ka'e lolatu Samaariyaatti dhufe. Wanta nama sodaachisutu Samaariyaatti dhufe waan ta'eef iddoo kanatti maaltu ta'e soda guddaa ta'e. Yeroo sana keessatti gaa namni Waaqayyoon dhaga'u tokko immoo achi keessa jira. Lafa rakkinni jiru namni Waaqayyoon dhaga'u yeroo hundumaa jira. Namni Waaqayyoon yeroo hundumaa dhaggeeffatu Waaqayyoo wajjin rileeshinshiippii gaarii qabu tokko namni Waaqayyoo eenyu maqaan isaa Elsaayi nama jedhamu jira. Boqonnaa 7. Boqonnaan 6 7 wajjin ol ittaan akka jedha. Yemmus
Ameen. Ilaa akka jedhe saba Waaqayyoo. Wanta inni dubbatu kuni hin fakkaatu. Hin fakkaatu. Tasuma fakkaatus hin danda'u. Maaliif akkamitti fakkaatu? Indee nama too nyaatama ijoollee xinnoo godha nyaachaa jiru. Wanta hin taane nyaachaa jiru dhalli namaa. Namni Waaqayyoo kun kee raajii dubbata. Yeroo inni kana dubbatu giraa gabbee nama hundumtu. Wanta ilaallu wanta nama sodaachisuudha. Wanta ilaallu wanta ta'uudha. Akkamitti ta'uu danda'a? Sagalee Waaqayyoo jechaa jiru dhagaan jiru namichi. Maal jedhe gaalama dubbiin dhufu fedha gaala. Waaqayyoon yeroo dhaga'u dinnu obboloota yeroo jireenya keenya keessatti amantiin badu waan Waaqayyo nuun jedhetuun argin barri keenya darba. Kana kiyaa Waaqayyo sinaa baasu. Maaliif gaarii miti kun? Waaqayyoon amanuu dadhabuun wanti Waaqayyo akkasinitti dubbate jireenya keessan irratti hin taane godha. Laakka jedha. Eshi. Ajajaan ilaala. Ituu Waaqayyo waaqarra samii bane. Ituma Waaqayyo waan addaa tokko waaqarra godha kun akkamitti ta'a? Amantiin qabu namichi. Dhagaan jiru nama Waaqayyo waan dubbachaa taa'ee shakka. Akkamitti ta'a amma kun? Dhuguma ta'uu danda'a? Dhuguma Waaqayyo kana gochuu danda'a? Dhuguma amma galaana diimaa iddoo lamatti hiruu danda'a Waaqayyo? Akkamitti ta'a amma kun? Dhuguma Waaqayyo dhagaa kee bishaan bisee nama baasa akkamitti ta'a amma kun? Dhuguma Waaqayyo waaqarraa mannaa buusee nama nyaachisa akkamitti ta'a? Dhuguma Waaqayyo balbala namatti bana akkamitti ta'a? Akkas jennaan amsee tokko tokko. Akkamitti ta'a? Isa jedhu dhiisaati isa Waaqayyo jedhe amanaa jiraadhaa. Akkamitti ta'an jireenya namaa itti ulfina Waaqayyo namni hin argin akka darbu nama godha. Shakkiin sodaan dhiphinni kana nama godha obboloota. Akkamitti ta'a jedha. Akkamitti ta'a jedheetu inni shakkuuti namni Waaqayyo sitti ni maali? Ani waanan dubbadhu beekaa. Waanan argin beekaa. Waanan dhageen beekaa. Waa sitti ni maali? Ati garuu maal hin taatu? Ija keenya hin agartu Waaqayyo maal godha? Hin godha. Hin amanne waan ta'eef. Ilaa kee hin argita. Eeyyee waan tokko iyyuu nyaattu hin argitaa deemu. Akka Waaqayyo dinqii gochuu danda'u amanuu diduu keerraan kan kee kanaaf hin argita. Hin ilaalta. Garuu maal hin taatu? Keessaan nyaattu jedhe. Waaqayyo kana nama oolchu. Arganii. Itu ulfina Waaqayyoon argin darbu. Itu Waaqayyo isa tokko eebbisu. Itu Waaqayyo ishee tokko eebbisu. Itu Waaqayyo ishee tokko guddisu. Amanuu dadhabuu keenya irraan kan ka'e. Akkas jireenya. Oloota koo jireenya Yooshaafeex irraa wanta guddaa nu barannu. Inni lammaffaa Yooshaafeex akkasiniin jedha irra siniinis anaanis. Waaqayyo sanitti dubbate amanaa. Kakuu Waaqayyo ijoollummaa keessanitti sinitti dubbate. Qofaatti sinitti dubbate. Amma sinitti dubbachaa jiru. Amanaa. Waaqayyo hin godha. Ameen. Hin godha Waaqayyo. Dinqiin ta'a. Sadaffaa giiftiyyoo. Waaqayyo si haa eebbisu. Inni sadaffaa ni dhuma. Maal jedhee? Jireenya maal qabu? Waaqayyoon waaqeffachaa. Yeroo sodaan, yeroo rakkinni baay'atu, yeroo jireenya keenyatti gidiraan baafatu, jireenya Waaqayyoo waaqeffatu. Caljuma jedhanii. Garuu Waaqayyoo eeggachuun gaariidha. Caljuma jedhanii. Nama Waaqayyoo eeggachuun gaariidha. Guyyaan sammuu. Akkamitti? Calma jedhanii waaqeffatu. Kiristaanaan kana caljuma jedhanii. Caljuma jedhanii. Ta'es ta'uu baatus. Horoonni maal keessaa dhiban? Dallaa keessaa dhibamu sedhe namni Waaqayyoo hin baaqoo. Boqonnaa 3 irratti hidhatanii ilaaltan. Wanti argamu yoo dhibame illee, wanti nyaatamu yoo dhibame illee, wanti abdii nama kutuchiisu yoo jiraate illee, ani Waaqayyootti maal ta'a? Nan gammada. Ani Waaqayyoon nan waaqeffadha. Ani Waaqayyoon nan eebbisa. Haaleluyyaa. Namni Waaqayyoo akka jedha. Ta'es ta'uu baates ani Waaqayyoo jiliin deema. Waaqayyoon waaqeffadha. Yooshaafeex egaa saba Israa'eliin rakkina sana ilaalinaa. Isaasin Waaqayyoo waaqeffadhaa jedhe. Ilaa akka jedha kunoo. Macaafa seenaa
Salamaffaa. Jaaba seenaa baraa salamaffaa boqonnaa 20 lakkoofsa 21 maal jedha eebbo? Ameen. Ameen. Ilaala dubbiidha. Gooftaan dubbii galagalcha abboo yerootti waaqeffachuu jalqabdu. Yerootti callettee ma utaaltu, yeroo matti callettee ma shubbistu, yeroo matti callettee waaqayyo waa godhatu, waaqayyo waa'ee keef dubbii galagalchuu jalqaba. Haaleluyyaa. Har'a nan jedha maqaa Yesuusiin waa'ee keessaniif si waaqayyoon waaqeffachuu keessan irraan kan ka'e dhimmi keessan galagaluu jalqabu. Mee jedhame. Hin godha waaqayyo irras. Ilaala lolli jiraam, diinni jiraam. Yosaafet namni boode maaltu na rakkiseedhe waan dhagee beekaa. Waan an dhagee immoo addaa sagalee addaa tokko dhageera. Lafa namni dhiphatu lafa namni sodaachaa jirutti namni akka jedhamu obboloota. Kottaa jedhe maal goona faarfattoota faarfannaa faarfachuu danda'an, meeshaa taphachuu danda'an, kiiboordii taphachuu danda'an, gitaara taphachuu danda'an, diraamii seenaa jedha. Laabaa gaayyaa namaa taatola. Faarfattoonni dura ba'anii waaqayyo waaqeffachuu yeroo isaan jalqabanii gaachi waaqayyo gaariidha gaarummaan isaas bara baraadha yommuu jechuu jalqabanii dinqiin ta'uu jalqabe. Har'a yerootti waaqayyo waaqeffachuu jalqabdu mana kee irratti dinqiin ta'uu jalqaba. Haaleluyyaa. Waa roobuu jalqaba abbo. Waaqeffadhu waaqayyoon. Kompleenii dhiisii waaqayyootti gabar jireenya kee jireenyuma waaqayyoon waaqeffatu qabaadhu. Waaqayyo dinqii gochuu jalqaba. Ana jedhamiti wangeela. Waaqeffannaan humna qabaa. Waaqeffannaan waan gadhiisisu qaba. Waaqeffannaan isa qabame gadhiisisa. Qorichi rakkina gadhiisisu waaqeffannaadhaan isa sadaffaa. Waaqayyo waaqeffachuu. Maalattiin jedhee natti tola addattiin kun. Innis ergasii saba wajjiniin mari'atee akkam namatti tola. Faarfattoota waaqayyoon faarfatan maal godheedha? Tarree dhaabachiise namatti hin toluu. Namni koo qawweedhaa fi kilaashii tarree dhaabachiisadhaan lolatti jira waan akkasii. Boleessoo nama waaqayyo yeroo taatu garuu akkasii godha hafuurri waaqayyo. Akkamitti danda'ama? Isa gubbaa duwwaa yeroo dhaga'u jalqabu. Kuni hin danda'amu. Ija kanaan hin danda'amu. Ija waaqarraa duwwaa hin danda'amu. Inni galaana waan haasa'u. Ija fuuraan immoo yoo laaltan malee waan haasa'u kun ija foonii ilaalla akkamitti meeshaa ilaalame loltuus biyya sadii. Uniformii tokkosiin dhaabbatee silaati qawwee laawuncharii maaltu dhiyaachuu qaba malee akkamitti faarfattoota gitaara taphatanii faarfatan dhaabbatanii faarfatu. Garuu sitti bu'u waaqayyo yeroo ija namaa banu dinqii kana gochuu kan danda'u waaqayyo duwwaa akka ta'e yeroo bartu ati meeshaa qopheessatu hin ta'in faarfannaa qopheessitu. Faarfannaa qopheessitu. Maqaa Yesuusiin hafuura faarfannaa qopheessu waaqayyo sin keessa dhangalaasu. Yeroo rakkinni sinti baay'atu faarfannaa. Halkan naa kennaadha sagalee waaqa. Alaabaa gaayyaa nama fuula qulqullu hojii kee hojjetu. Ila akkas ta'a jireenya kee irratti yoo waaqayyo wajjiniin dhageessee amantee jiraachuu jalqabe. Waaqeffannaan kana fida obboloota. Waaqeffannaan jireenya namaa irratti kana fida. Hojii ergamootaa boqonnaa 16 mi baafadhaa mi iddoon hin beekne dinqi koo na'u sagalee waaqayyoo kun dinqiidhaan beennaan ilaalame mistira ittiin rakkina keessaa ba'uun dubbachaa jira. Sodaa keessaa ba'u. Hojii ergamootaa boqonnaa 16. Kudha ja'aatii kaasaatii dubbifadhaa. Hojii ergamootaa boqonnaa 16. Lakkoofsa 16 kaasee. Gaaf tokko nuyi gara iddoo kadhataa utuu adeemaa jirru xombiroon tokko hafuura Ameen. Asirratti ilaakeedhu. Gaaf tokko akkuma amma Phaawulos fa'aa tajaajiluma isaanii normaali tajaajiluu deemu yeroo hundumaa. Safara keessatu deemaa jiranii mucaan tokko hafuura seexanaan kan guutamte tokkotti dhufe. Itti dhufte jarri kun nama waaqayyooti itti beellama deemte hin jeette ishee ajeeku. Hojiin ishee kanuma seexan
waan gaarii qabdi silas. Hafuura namaa jeequu, fayyaa namaa jeequu, jireenya namaa jeequu, nagaa namaa jeequu. Qanumaan hojiin ishee hojii maalii qabdi jedhanii biyya lafaarra. Yoo sinii ta'e kan hin jaallanne seexana. Yeroo sinti bareedu hin jaallatu seexana. Yeroo manni keessan guutuu. Kanuma bakka hojiin ishee teellaa deemtee namoota Waaqayyoo isaan miti misoomdiin fakkeessituudha. Fakkeessitiin namoota Waaqayyoo kana argitaniitu isaan ikkoo namoota Waaqayyootiif jecha gaashin haa ta'u. Galagalee Waaqayyo gooftaan si aayifatu. Si wallaallee waan ati dhoksaatti gochaa jirte si wallaallee namni Waaqayyo. Fuulduratti waan gabraa soofta dudduubaa waa hojjechaa jirtu. Si wallaallee ittiin jedheedha sagalee Waaqayyoo maal jedhe? Ishee keessaa maal jedhe? Maqaa Yesuus Kiristoos hin jedhe ifatee baase jedhaan. Yeroo kanatti safara keessatti rakkinni uumame. Lolli kee. Maaliif intala kanatti kan fayyadamu namni biizineesii hojjetatu magaalaa sana keessa jira. Dubartiin kun namaa fi horii fiddi turte. Horii ittiin argatu. Maaliif waa dubbatti waan ta'eef. Qaalluu jechuudha akkuma biyya keenyaa amma qaalluun jirtu. Tokko tokko hin qaalloofti miti biyya. Waan hin jirre namatti jetti namni horii kennaaf akkasuma jechuudha. Kanaaf dubartiin kun akkas dubbatti namni Waaqayyo kun yommuu dhaqu hafuura kana keessaa rukute. Kanaaf iyyuu namoonni isheerraa horii argatanii rakkina guddaa Phaawulosii fi Filiphiyos irratti Sillaasii irratti rakkina guddaa uuman. Maal godhan beektu waan sinni bukiyaa. Ilaalaa waan hubatanii bakka ilaa kana booda mincii keenya dhibame jedhanii mincii horii keenya burqaa horii keenya dhibame jedhaniitu namoota Waaqayyoo kana magaalaa sana keessaa darbachaa reebaachuudhaan gara orra biyya bushanitti geessanidha. Maaliif maal isaanii jalaa dhume? Horii madda maal isaanii? Madda jireenya isaanii. Seexanni madda qabdi yeroo hundumaa. Waaqayyo gooftaan ishee aayifate. Horiin maddi cubbuu dheera sagalee Waaqayyo maalidha? Horiidha. Beektu akka horiin sirriitti yoo ittiin fayyadaman ta'e Waaqayyoof yeroo hin godhan ta'e gara cubbuutti nama fiddi. Gara Waaqayyoon dhiisuutti nama fiddi. Gara yakkaatti nama fiddi. Jarri kuni burqaan micattiin fayyuutu hin ta'in kan isaan dhibaa jiru madda galii isaanii jalaa dhaabachuu isaanii kan isaan dhibaa jiru. Fayyuu micattii miti, nagaa argachuu micattii miti kan isaanii naarse madda jireenya isaanii cufamuu isaanii. Har'a nan jedha maqaa Yesuus Kiristoosiin maddi seexanaa anaaf isin irratti ramadame irraa kaasee kan cufame haa ta'u. Waaqayyo gooftaan maccaa kana hin godha. Warra maal ta'aniif? Warra mana. Warra isa waaqeffatanii. Lakkoofsa 25 kaasina dubbisme bogo. Ameen. Ilaalaa waan jedhu. Darbachaa gaama mana hidhaatti galaniiru. Mana hidhaa keeru. Sansalanni jira. Imagine ilaalame sansalanni itti jira. Phaawulositti Sillaasee. Amma Waaqayyoon waaqeffachiisaa amma kun. Akkamitti kompleenii gochuu qabu malee. Ituun inni hojii kee hojjennu, ituun si waaqeffadhu, ituun si wajjiniin jiraadhu, ituun waldaa dhufu, ituun yeroo koo sii kennee jiru. Nama hin jechiisu? Hin jenna miti reenuun kan. Hin jettan isin Waaqayyo sana eebbisu. Ani garuu nan jedha kan. Ituun akka godhu, ituun akka godhu, ituun akka godhu, ituun akka godhu. Sansalatitti jira. Phaawulosiif Sillaasii kan haasa'u miti isaan. Sillaasii inni kun immoo harkaa fuudha inni kun immoo ol harkaa fuudha. Guddaadha Waaqayyo guddaadha maqaansa halalee namaatu maleessa halalala inni kun immoo harkaa fuudha. Guddaadha Yesuus. Phaawulos immoo harkaa fuudha. Guddaadha Yesuus inni kun immoo guddaadha Yesuus. Harkaa harkaa fuudhan. Sansalata miti kan isaa yaadaan ol harkaa fuudhan. Boleessu Waaqayyo yeroo takkeetti waaqeffachuu jalqabdu rakkinni jaallatee miti. Tuma beekin sansalanni
hin jiru. Maaltu kana godhe? Waaqeffannaa. 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 Waaqayyoon jajachuu. Yerootu Waaqayyoon jajachuu jalqabdu. Rakkinni tumatiin beekin dhabdamu of keessaati. Mana kee keessaadha. Kanatti Phaawulosiif Sillaas obboloota koo saba Waaqayyoo. Ilaa isaan kana godhani har'a kana gochuu akka goonu barbaada Waaqayyo nuuni obboloota koo saba Waaqayyoo. Waaqayyo akkasiin kana gootan barbaada. Rakkinni yommuu isinitti dhufu Waaqayyo waaqeffadhaa. Jajadhaa Waaqayyoon. Dhuma jireenya keessanii miti. Destiniin jireenya keessanii isa Waaqayyo isinii barreessedha. Destiniin jireenya keessanii saba Waaqayyo isa Waaqayyo waa'ee keessanii barreessedha malee mana hidhaa keetti darbatamu rakkina keetti darbatamu gidiraa keessa galuu miti isa Waaqayyo dubbatee taa haleluuyaa Waaqayyoon waaqeffadhaa jiraadhaa. Phaawulosiif Sillaas egaa Waaqayyoon waaqeffatu cal jedhanii waan nama dhibu kee asinitti himu yerootti Waaqayyoon waaqeffattu kan kee duwwaatu hiikama miti ollaan kee illee ni hiikama. Biyyi ni hiikama. Biyyi ni hiikama. Faayinaanshaali namni ni hiikamu yerootti Waaqayyoon waaqeffachuu jalqabdu horii keetiin yeroo keetiin sa'aatii keetiin namoonni naannoo kee jiran manni kee jireenyi kee maal ta'uu jalqaba hiikamuu jalqaba itoo waan beekin balbala akka jedhan sagalee Waaqayyoo waan ani yeroo beektu sagalee Waaqayyoo waaqeffannaan wanta inni godhu isinitti maa irraa waaqeffannaan isin duwwaa gargaara miti obboloota ko yeroo isin Waaqayyoon jireenya keessanii waaqeffattan Waaqayyo maal hojjechuu jalqaba beektu safara isin jiraattan keessatti balbala isinii banamee hin beekne banuu jalqaba. Akkas ta'e maal jedha balballi magaalichatti gashu maal isaaniif ta'edha isaanii banameedha. Yerootti Waaqayyoof jireenya kee laattu yeroo kee laattu horii kee laattu Waaqayyo waaqeffachuu jalqabdu Waaqayyo tumatti hin beekin balbala hojii sitti banamee maal jirtan? Akkamitti ta'e? Afaan si qabsiisa Waaqayyo. Maaltu taa'eera? Si duwwaa miti. Namoonni immoo dubbachuu jalqabu waa'ee kee. Akkas ta'e namni mana hidhaa keessa jiru hundumtu maal ta'edha? Hidhaan isaarraa maal ta'e? Hin hiikame jedha. Maaliif? Namoota Waaqayyo waaqeffatantu mana hidhicha keessa gale. Safaricha keessa, biyyicha keessa, isteeticha keessa namoota Waaqayyo waaqeffatantu jira. Yeroo nuuni Waaqayyoon waaqeffachuu jalqabnu isteenni keenya illee hiikamuu jalqaba. Balballi hojii hiikamuu jalqaba. Balballi jireenyaa. Wangeela kun dhuguma isiniin jedha. Balballi magaalichatti akkeedhaan waan nama dhibu yaade. Namichi inni mana eegu. Jarri kun akka deeman seetu hin sodaate bakka. Wayyoo maalin ta'a manni koo jedhe. Innaani namni Waaqayyo furmaata qaba yeroo hundumaa. Furmaanni si bira jira. Furmaanni dhalootaa, furmaanni biyyaa. Furmaanni jireenyaa maa jedhan beektu? Ati maaliin ta'ine? Of hin ajjeesi maaliif of ajjeeste? Tun hin jiru of ajjeestaa maali? Intee? Isa furmaata ta'u koo baannee mana hidhaa dhufne. Maal akkamitti of ajjeesuu dandeessaa? Ati isa mani. Manni keessa mani. Maaliin taata? Hin fayyita. Waaqeffannaan sirra darbee namaaf fayyina si godha. Yeroo Waaqayyo waaqeffachuu jalqabu. Akkamittiin Waaqayyo waaqeffadha kan jechaa jirtan ergaa tokkos ni qaba. Yeroo kee Waaqayyoon kennu. Yeroo keessan Waaqayyoon kennuun waaqeffannaa. Humna keessan Waaqayyoof kennuun waaqeffannaa. Horii keessan Waaqayyoof kennuun waaqeffannaa. Waaqeffannaan faarfannaa maduwwaa sitti taallee faarfannaa miti nama obboloota koo. Waaqeffannaan Waaqayyoof sagaduudha. Fuula Waaqayyoo barbaaddachuudha. Kadhannaa irratti argamuudha. Waaqeffannaan waan baay'ee qaba. Waaqeffannaan iddoo tokko duwwaa miti. Kanaaf saba Waaqayyoo waaqeffachuu baruu qabna. Luqaas boqonnaa 4 mee baafadhaan fixaan jira. Luqaas boqonnaa 4. Yesuus kan inni dubbate. Yesuus akka jedhe. Ameen. Yesuus immoo deebisee eenyuun akka jedha? Seexanaan. Waaqayyo akka jedha arrasa isa rakkisuun. Sasitti dubbachaa jiruun arra Waaqayyotti dubbata kanatti hin jedhe. Yesuus immoo deebisee Waaqayyo gooftaa keetiif jilbeenfadhu. Isaaf sagadi. Isa duwwaadhaaf hojjedhu. Kan jedhu moo maal ta'eera? Caafameera. Kan gabraaf hin sagadin. Gabraaf hin jiraatin naa jiraadhu an siif hin jiraadhaa dha Yesuus. Siif lola.
siifin dubbadha. Dhugaa keen baasa. Ati du'a na waaqeffadhu. Haaleluyyaa. Ameen jedhame. Namatti tolu sagalee Waaqayyo. Waaqayyo nama gammachiisa sagalee isaatiin. Damma caalaa namatti minyaa. Annan caalaa maal ta'a? Nama qabbaneessa sagalee Waaqayyo. Shedhumaa dubbiseen fixa. Yohaannis boqonnaa 4. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4. 4:23 irraa akka jedha. Ameen lakkeedha. Yeroon itti orri dhugaadhaan sagadan hafuuraaf dhugaadhaan abbaadhaaf sagadan garuu hin dhufa. Innis hammayyuu ga'eera. Abbaanis orra akkasii fi sagadan maal ta'a? Hin barbaada. Waaqayyo maal sinirraa barbaada? Hafuuraaf dhugaadhaan isaaf sagaduu duwwaa. Waan tokko sinirraa hin barbaadu obboloota. Kanuma duwwaadha bakka. Waaqayyo kanaaf sinirraa hin barbaadu. Akka jedhachi booda. Waaqayyo maal inneedha? Hafuura. Ameen. Waaqayyo maal inni? Hafuura. Orri isaaf sagadanis isaaf maal ta'uu qabu? Hafuuraaf dhugaadhaan isaaf sagaduutu irra jira. Kanaaf wanta sadii nu barsiise Waaqayyo. Sodaan jireenya keenyatti, mana keenyatti yemmuu dhufu. Sodaan jireenya keenyatti diinni yeroo ergu, rakkina yeroo ergu maal gochuu akka qabnu. Jireenya Yooshaafeex irraa wanta sadii baranne. Tokkoffaan maal jennee? Waaqayyo lola sana keessa akka jiru maal ta'u? Hubachuu. Lammaffaan immoo maal gochuu? Waaqayyoon amanatanii jiraachuu. Sadaffaan immoo maal gochuu? Waaqayyoon waaqeffachaa jiraachuu. Kana godhu. Dhaabbannee Waaqayyoon kadhannu.